Akkam jirtu family baga deebitanii gara chaanala kiyyaatti dhuftan. Akkuma beektan yeroo darbe viidiyoo tokko keessatti appilikeeshinii Zaappeeroo jedhamu akkamittiin akka hojjettan isinitti argisiisan jira. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii karaa teelee birriidhaan kaffaludha. Baay'een keessanis irraa baafachaa akka turtan argin jira. Akkasuma amma immoo appilikeeshinii kan biraa appilikeeshinii Zaappeeroo waliin wal fakkaatu Malkaam Iddil kan jedhamudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii kana akkamittiin akka galmooftan, akkamittiin akka buufattanii fi akkamittiin akka hojjettan tokko tokkoon kan isinitti argisiisu ta'a. Appilikeeshiniin kunis akkuma Zaappeeroo kan inni kaffalu karaa teelee birriidhaan jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka eegaltan jalqaba kaasee hanga xumuraatti isin argisiisa jechuudha. Appilikeeshinii kana liinkii isaa argachuuf jalqaba gara teelegiraamii keessanii dhufuu qabdu. Teelegiraam keessan erga dhuftanii booddee teelegiraamii kiyyaa teek jedhu kana searchii ni gootu jechuudha. Teelegiraamii kiyyaa teek jedhu kana searchii erga gootanii booddee join gochuudhaan teelegiraamii kana keessan ni seentu. Kana booddee bakka kanaatiin liinkii ittiin eegaltan isiniif kaa'een jira. Appilikeeshinii kana piin godhee isiniif kaa'een jira. Bakka kanaatis argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf liinkii ani isiniif kaa'e kanaatiin yeroo seentan akkaataa itti galmooftan isin gaafata. Seentanii tokko tokkoon ni galmooftu. Haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Erga haala kanaatiin isiniif dhufee booddee laanguweejiin isaa kan biraa yoo isin jalaatee maal gootu gara oliitiin translate kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee tuquudhaan gara afaan Ingiliffaatti akka isiniif jijjiiru ni gootu. Yoo bakka sanarratti isiniif dhufu dide immoo maal gootu gara oliitiin sarara sadii kan qabdu jirti. Al tokko ishiirratti ni tuqxu. Kana booddee maal gootu gara gadiitiin xumura irra translate kan jettu ni jirti. Al tokko ishii ni filattu. Kana booddee akkuma argitan ofii isaatii gara afaan Ingilishii isiniif jijjiira jechuudha. Kana booddee erga afaan Ingilishiitti isiniif jijjiire booddee maal gootu gara xumuraa irra dhufuudhaan download APK yookiin immoo download application kan jedhu jira. Al tokko isarratti ni tuqxu. Erga download application kan jedhu irratti tuqxanii booddee haala kanaatiin isiniif dhufa. Kana booddee maal gootu jalqaba irratti username keessan isin gaafata. Email keessan ni barreessitu yookiin immoo username keessan ni barreessitu kan isinitti tole. Itti aansuudhaan maal gootu paaswoordii wal fakkaataa bakka kanatti ni galchitu jechuudha. Paaswoordii wal fakkaataa erga galchitanii booddee maal gootu xumura irra sign up kan jettu bakka kana ni jirti. Al tokko ishii tuquudhaan gara fuulduraatti ni galchitu. Erga sana booddee appilikeeshinii akka isin buufattan isin ajaja. Appilikeeshinii sana buufachuudhaan karaa appilikeeshinii ni seentu jechuudha. Gara appilikeeshinii erga dhuftanii booddee haala kanaatiin isiniif dhufa. Username fi paaswoordii keessan isin gaafata. Kan jalqaba yeroo galmooftan ittiin seentan emailii keessan ni galchitu. Itti aantanii paaswoordii keessan galchuudhaan maal gootu xumura irratti immoo sign in kan jedhu ni jira. Al tokko isa tuqxanii gara fuulduraatti ni seentu. Erga haala kanaan login isiniif godhee booddee haala kanaatiin barreeffama isiniif fidu next gochaa ni xumurtu. Kana booddee akkuma argitan haala kanaatiin naaf dhufee jira jechuudha. Amma maal gochuutu nurraa eegama taaksii isaa hojjechuutu nurraa eegama. Akkamittiin taaksii isaa eegalla bakka kanaatti link WhatsApp kan jedhu ni jira. Al tokko isarratti ni tuqxu. Kana booddee lakkoofsa bilbilaa keessan bakka kanatti ni galchitu jechuudha. Itiyoo telekoomii fi safaariikoomii lamaan isaa waan fudhatuuf bakka kana irratti itiyoo telekoomii yoo ta'e 9 jettanii kaatu safaarii yoo ta'e immoo 7 jettanii ka'uudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan bakka kanatti kan WhatsApp ittiin banattaniittan ni guuttu. Haala kanaan erga guuttanii booddee maal gootu gara gadiitiin start task kan jedhu jira. Al tokko isarratti ni tuqxu. Kana booddee kun akkuma argitan kooddii naaf kennee jira. Kooddii inni naaf kenne kana al tokko koppii nan godha jechuudha. Kana booddee notifiikeeshinii WhatsApp irraa naaf dhufe jira. Notifiikeeshinii WhatsApp irraa naaf dhufe sana al tokko tuquudhaan keessa nan seena. Kana booddee haala kanaatiin yeroon ani seenu are you trying to a link device kan jedhu jira. Kanaaf maalin godhaa gara gadiitiin confirm kan jettu jirti. Al tokko ishee irratti nan tuqa. Kooddii achirraatii naaf kenname sana bakka kanatti nan guutaa jechuudha. Amma kun akkuma argitan naaf seenee jira jechuudha. Erga haala kanaatiin naaf seenee booddee maalin godhaa gara appilikeeshiniitti nan deebi'a jechuudha. Waa tokko illee hin tuqu. Appilikeeshiniin kun haga inni xumurutti daqiiqaa tokko ta'uu danda'a, sekoondiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Obsaan nan eegaa jechuudha. Kana booddee akka kanaan jedhee jira. Kanaaf maalin godhaa bakka kanaatti ishee kana al tokko nan tuqa. Kana booddee erga haala kanaan tuqee booddee bakka kanatti mallattoo X kan qabdu jirti. Al tokko ishee tuquudhaan duubatti nan deebi'a jechuudha. Kana booddee kun akkuma argitan taaksiin amma ani hojjedhe boonesii poointii 150 naaf kennee jira jechuudha. Poointiin 150 sun birrii meeqa akka ta'u illee boodarra isiniif kan ibsu ta'a jechuudha. Waliigala baalaansiin kiyya poointii 1180 ta'ee jira. Jalqaba yeroo isin seentan poointii 5,000 isiniif kenna. Amma garuu ani poointii 1180 irra gaheen jira jechuudha. Haala kanaatiin erga na hojjedhee booddee maalin godhaa
maallaqa kiyya irraa baafachuu danda'a. Akkamitti akka irraa baafadhu isinitti argisiisa. Sana dura garuu maal isinitti argisiisa bakka kanatti invite kan jettu jirti nama affeeruudhaan akkaataatti argachuu dandeessan isinitti argisiisa. Haala kanaan invite keessa argisiisanii booddee bakka kanatti linkiin isiniif kennamee jira. Linkii keessan kana copy godhachuudhaan namootaaf share gootu. Namoonni yeroo linkii keessaniin share godhan komishinii namoota linkii keessaniin seenan irraati ni argatu jechuudha yookiin immoo komishinii isiniif ni kenna jechuudha. Kana gidduutti wanti isiniif hin galle yoo jiraate immoo maal gochuu dandeessu customer kan jedhu bakka kana jira achi tuquudhaan customer support isaanii yookiin immoo gargaartota isaanii dubbisuu ni dandeessu. Kan biraan maaltu jira gara gadiitiin profile kan jedhu jira al tokko isarratti ni dhuftu. Kana booddee amma maallaqa keenya baasuudhaaf maaltu nu barbaachisa withdraw kan jedhu bakka kana ni jira. Al tokko withdraw kan jedhu sanarratti ni tuqna. Kana booddee erga haala kanaatiin withdraw kan jedhu irratti tuqnee booddee maal filanna bakka kanaatti add withdrawal account kan jettu jirti. Al tokko ishii tuquudhaan withdrawal account keenya add irratti ni goone jechuudha. Kana booddee kun bakka kanaatti akkuma argitan line kan jedhu jira, bank kan jedhu jira, card kan jedhuu fi holder name kan jedhu jira. Isaaniin tokko tokkoon ni goone jechuudha. Line kan jedhu irratti al tokko tuquudhaan Itoophiyaa jedhee jira, confirm ni goona. Akkasumallee bank kan jedhu irratti al tokko tuquudhaan Telecom jira, isas confirm ni goona. Kana booddee card number bakka jedhu kanatti maal gootu lakkoofsa bilbilaa keessan kan teelebirrii ni guutu jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo maal gootu account holder name kan jedhu immoo teelebirriin keessan maqaa inni ittiin bahe sana bakka kanatti ni barreessitu. Haala kanaan erga hundi isaa barreessanii xumurtanii booddee save kan jettu jirti al tokko ishii irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee akkaawuntii keessan guuttanii jirtu. Erga haala kanaan akkaawuntii keessan guuttanii booddee maal gootu maallaqa keessan irraa baafachuu dandeessu. Bakka kanaatti dubbisuu dandeessu. Minimum withdrawal amounttiin isaa pointii 10,000dha. Pointii 10,000 qabaatan jennaan baafachuu dandeessu jechuudha. Amma pointii 11,000 gatiin qabuuf guutuu isaa baafachuu nan danda'a jechuudha. Kan inni kutatummoo haga isin baafattan irraati persentii 10 kutata jechuudha. Isas cheekii gochuu dandeessu. Bakka kanatti yeroo barreessitan maal gootu persentii 10 gatii irra isin irraa kutatu amma baalaansiingii 11,080dha. Kan ani baafachuu danda'u 10,080 jechuudha kan ani baafachuu danda'u. Kanaaf maaliin godha bakka kanatti 10,080 jechuudha kan ani baasu 10,080. Haala kanaatiin 10,080 ergan barreessee booddee baafachuu danda'a. Yoo barbaadu immoo maaliin godha bakka kanatti 10,000 qofa barreessuu nan danda'a jechuudha. Maaliif 1,000 withdrawal fee gatii isaan irraa kutaniif jecha kana 10,000 ergan barreessee booddee haala kanaatiin bakka kanatti withdraw kan jettu nan barreessaa jechuudha. Sana booddee password kiyya na gaafata. Password kee guuteen confirm godha. Kun akkuma argitan withdrawal request submitted jedhee baalaansii kiyya amma pointii 80 yookiin immoo coinii 80tti galchee jira. Kanaaf maaliin godha bakka kanaatti withdrawal history kan jettu jirti al tokko ishii keessa seenna. Kana booddee bakka kanaatti kun akkuma argitan pending jedhee pending irra jira jechuudha. Kana booddee yeroo muraasa booddee yookiin daqiiqaa muraasa booddee naaf seena jechuudha. Akkuma irra keessatti argaa jirtan kana namoonni baay'ee yeroo isaan babbaafatan online argisiisaa jira jechuudha. Akkasuma isinis yeroo isin baafattan kallattiimaan gara teelebirrii akkaawuntii keessanitti isiniif ergama jechuudha. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate immoo koomentii jalatti na gaafadhaa. Viidiyoon kun akka isinitti tole immoo abdiin qaba. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatiina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.